نفترى لا ورينو دقستن اللي ندقفتن اللي كم فيا كيسن جرتو وري وانا الدقة والنسي فاجرة كسما نوجبا لا وانا جايبة وانا تقول تواي جهر لا كنا فاشين كبرنا الفنا كستين نوجبا لا إشين جتة يويا ببارو فيا إشين جرنا كم فيا كيسن جرتو share like subscribe godo dan do it goda yo kana kana le godon dan kaga galcho akashi akaga dingara galchenem beina abdi kamna shanarra jabada ittibara video ajaiba way kamanne sini dafna jarra ittibara sinin janna yoya paparo fayya akas namat tola jawada sinin jecha atam fayyuma yo ashama jawada sinin jecha kasama video ajaiba video baba ikabadde sini fejara akasuma nuf jirada jenna jenno ya akasi jawada nuf jirada isin jenna sinjalanna dubbachuna tulfate gale fejran sabodar jaalalti saa akka mudhiina kutu jirtu beekee jiranni sanboodarra guyyaa takka wal garre na gaafateen na dursee jechuudha yaa boonu tanumaan barbaada deemaa khayrii dhagee jeeniitumaan nama jaalatte kana bargaafachuudhaaf hogguu deemtu rakkoo hedduutu jira halkan ni rakkatta guyyaallee ni rakkatta nyaataa dhugaatiin sittin tolu waa hedduudhaatu jira nama jaalattu kana akkami mee rakkoo sannaa seenee sitti qorra ijji isaa ijatti keessa seef taatee na fakkaatti gizeen nama laalullee isaan keessatti arga waan ajaa'ibaa hedduu badduu war jaalalti sanboodarra gizeen rafuus waa'ee isaatii yaada gizeen deemu waa'ee isaatii yaada gizeen nyaadhu waa'ee isaatii yaada cinqameen akka malee sanboodarra baqqaa akkumaan itti isa harkadhuun fala dhaachuu eegale boodarra bakka kara cabxeenaa yaatu harkachuun qaba jeetiin murteesse sanboodarra maal akkaan godhuu qabuu yaaduu eegale amaloota isaatiin nama qoqqorachuu eegale hiriyoota isaa jechuudha maal akka inni fadhu waan inni fadhu san godheefiitiin itti dhiyaadhaa jeeti kanaan mala dhaadhe bakka gizee walitti dhiyaannu hedduu waltaanee turre amalli keenya akkami jalqaba maal haasooyte mee hogguu isa dhiyaatti hogguun isa dhiyaadhu hedduullee haasa'uu hin danda'u na qaqqaba jaalalti isaa illee mataan irraa oofte akkasitti bakka gizee wal agarru normaalii ultumaan haasa'uun osuma jennu jaalala keessa eegalle waan bareedaa ture yeroo sanitti akkasitti bakka waa hedduu waan bareedaadha hedduun jaaladha anisa maal jeetiin siif sanatti ulfaata daddeebiin ati daddeebi'aa turte hoome akkami seeneesta daddeebii isa bira daddeebi'aa turte sanii amma nama jaalatu tokko jaalala isaatiin baay'ee rakkatta halkanii fi guyyaan adda wallaaluu takka faageessa mataa nama dhukkubsa waan ta'eef jaalalti maaliin godhe seeta mucaa itti mul'adhu bakka wadharkuun hin qabu jeetiin waluma bira manni keenya gibbiin sanboodarra arran dhaqu bakka arra booda bakka inni jirullee hin dhaqu jeetiin ifinin ja hindan do garu ninda ko boma sababa goradde daga bakkan jiru kana jollu meriyoto sa rai maro takkan prodame jeetu man daga sababa goradde gizen daga deemun be ko bakkan jiru sani yo qabani no famale heddu natti ulfaate taayetu man ije keessa laalu fad yoom biro ole akka fade tures daqiiqa takka waan hin bira taa'e natti hin fakkaatu waan hin jaaladhuuf maal siin jaanni inninis jaalalateen qabu ture yeroo sanitti maali wannummaan ati haasawtu kunuuf jireettee ni kofalchiisa useetu maan haasee kofalchiisee maal ja'a sanboodarra naaf beekuu eegale
naaf beekee bakka wajjin yaada wajjin qooddachuu eegalle wajjin haasofna akkaan jaaladhu sittiin hima innis natti hima hedduun gammada guyyaa kana gizeen isaa wajji wal argee gammachuu guddaa takkaan ifirratti arkaan. Isa oguu gaafattu sani jalqaba maal jettee mee yaadadhu? Maaliin jeen ture seeta baransiin fadhaan jeen siin jaaladha jechuun natti ulfaatee jechuudha. Dura fadhiirraa eegalanii mire namni nama fadheeti sanbooda fedhii tana keessa wal kabajaa jira ulfinaa jira nama kabajee jaalatee waan inni fadhu gootee fi hiriyoota isaatis wajjin jaalatee kabajaa kana if keessatti hammattee jirti jaalala kophaa wanni jaamin jiru beeta siin fadhaan jeen siin jaaladha jechuun daaraktii natti ulfaate barani siin fadhaan anje dasna jee sanbooda bakka osuma jennu jaalalaas ibsanne adeemsa keessa jechuudha. Amma gaafa san osoo hin jaalatin duratti osoo innis hin jaalatin duratti dubartoota faa wajjin yeroo dhaabbatu faa amma yookaan jaalallee isaati jettee faa haalli itti shakkitan jiru. Ni jira malee hedduu naara. Nillee nama akkasii dhalaa wajjin hariiroo qabu miti. Guyyaa takkaan harka karaan deemu jira. Mucayyoo takka bira dhaabbatee haasa'u jira. Bareedduu mucayyoon. Aaree itti dhaqee irraa deebi'ee ammas itti dhaqee gizee inni deemu dhaqeef mucayyoof. Maal siin jeen namni waan jeen namatti ni mugaa. Humaa naan hin jenne lakkii naan jette aarra booda isa bira sin arkin jeeniitiin deeme bira. Eegas booda akkam ta'eere? Eegas booda nin gaafadheen isaas maal biraa gootaan jeen lakkii bareeduuti akkanumatti hin dubbise malee humaa wajjin qabnu naan jee. Lakkii bareeduuti jechuun isaas waa hunda na keessaa haayite bakka. Jechi jaalalaa hedduu bareedaadha. Narraa balleessitee jirti achumatti hin qabbanaa'e. Gaafattee gaafii jaalalaa keetii inninis akkasi jaalatu sitti hime wal jaalachuun gaa hedduu bareedaadha namatti tola. San booda adeemsi jiru hoo akka miree amma isaa waliin hin jirtu. Amma wajjin jiru. Akka miree waan ati gaafattee fi inni si akka ati barbaaddu sanis si jaalachuu dide moo sababni isaa maali? Waanuma xiqqoo takkarra wal dhabne akka carraa tahee gizee hedduu namni wal jaalatu waliin harkatu beeta. Waanuma xiqqishoo takkarra walitti aarree wal dhabne normaalii wal dubbisna numa jira innis akkasi wallollee wanni addaan muramu jechuun wajjin jirru garuu waluma quba qabna. Dabree waliif bilbila. Akka ati jaalattu sanitti sin jaalatu. Akkasii miti na biraa san hin jirtu ammoo. Si birallee gati kaatee jira si bira. Mizaanni gabbu'ee jira. Dhuguma sanitti yoo kakaas taate nama akkasii jaalattu sani amma yoo deebi'ee si bira dhufe maal jettaan? Hedduu rifadha ammallee. Ammallee keessa kee jira jechuun namni sana. Eegaa. Kanaafuu hin jibbitu kaa. Guyyaa takka eegumu wal dhabne kana restoraantii wayii keessa wal agarree nyaata nyaachuu jirra innis achi jira. Isaa dura na arkee na laale. Gizee na laalu laaleeti rifadhee nanis eessaa asin na arkee jee. San booda gizee nyaata nyaanni asuma bira na gaddabru dide hokkee bira. Na toluu dide. San booda ka'itiin deeme bakka inni jiru san tafeetiin duraa deeme isaa dura. Amma wal dhabbii keessaniitu irraa si fageesse malee yoo kan isin jibbuutti araarri taate akka duraanii san jaalalaan itti fufuu ni barbaaddaa jechuudha akka ta'etti. Silaa qalbitti. Hedduu bareedaadha. Maal jettaarree ammaan tana inni qophii kana yoo kan laalaa jiru taate nama jaalattu kanaan afaan jaalalaatiin haasawa jaalalaa bareedaa tokkoon waa ibsiifme. Dhiiroo maaliin ibsaaf? Niin sirbaaf moo ani kara sirbaa kanaan naa qallaalli dubbiini. Silaa jaalate haanni barreessaa, haan immoo ni walaleessaa, haanni shubbisaa akkuma adda addaati gaa jaalalti tun haalli itti ibsatanii ati immoo kara sirbaatiin illee ibsuu fi ni dandeessa. Haa ta'u gaa. Otuu jee haniina baatu barjaalallee kiyyaa haniina yaadu eessaa jirti jee kana barbaadu. Bartookicha kiyyaa haniina yaadu. Nyaanee eega wal jaalanne
gammachuu malee walitti mufanne injiru wal dhabu.